Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka huna jalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu har'a dammoo qincee isiniif yookiin hangoo isiniif hojjechuuf deemara. Qinceen kun kan haayisaati jechuudha. Isa kana miiccachuuf deemaa jira. Isa miiccataa jira. Isa kana ammoo cireedhaaf hojjechuuf deemaa jira. Akkamii akka hojjedhu hanga xumuraa na wajjin hordofaa isiniin jedha. Isa kana miiccadhee ka'ee keessaa xallala jechuudha. Bishaan isaa kana miiccadhee sirriitti miicuu qabna. Awwaara qaba. Osoo hin miiciniin dura waan isinitti himu jira. Keessaa guurra jechuudha. Keessaa guuraa isaa keessaa guuraa kinoo miiccee ka'ee gingilchaa kana naqee jira. Gingilchaa kana keessaa akka bishaan isaa sirriitti naa qulqullaa'utti keessaa miiccee qulqulleessee jira jechuudha. Garasiin ammoo bishaan danfisaa jira. Bishaan danfaa jira jechuudha. Kan isa itti naqu. Bishaan danfise sanitti ammoo kinoo zayitii xaabirra godha jechuudha. Bishaan akkana danfee kanarra zayitii xiqqeessee irra buufadha jechuudha. Kinootii zayitii irra buusee jira. Zayitii buusee kanatti ammoo qincee naqa jechuudha. Fidee qincee duraan miiccadhee jira. Bishaan illee danfee jira. Soqiddallee irra buufadhee jira. Fidee ammoo maal godhaa waliin dhaha jechuudha. Erga isatti godhee booda waliin dhaha jechuudha. Isin yoo barbaadan ooyitee fayyadamuu dandeettanii haala kanaan bilchaatee jira. Kinoo bishaan fixataa jira. Akkuma ruuzaatiif bilchaata jechuudha. Maashaallah bilchaatee jira. Akkanatti haala bareedaa kanaan firfir jedhee bilchaata jechuudha. Kinoo akkuma ruuzaatitti funyaan baasaa bilchaatee jira. Maashaallah akkana fakkaata. Amma ammoo dhadhaa baay'ifataa jira jechuudha asitti. Kinooti isa irraa baasee dhadhaa asii baay'isaa jira jechuudha. Dhadhaa kana qimamii qofa itti godhee baay'isaa malee barbaree homa tokkoyyuu itti hin godhu jechuudha. Maaliif booda qulaalla'uuf deemaa waan ta'eef dhadhaa kanarratti qimamii godhee qimamii isa barbaachisu jechuudha. Qimamiin dhadhaan baay'ifamu jira. Ergasii booda maxabashaa irra kaa'adha jechuudha. Maxabashaa istoof irra kaa'adha. Maxabashaa hin ho'isaa. Erga maxabashaan ho'ee booda maal godhuuf deemaara? Zayitii irra buufadha jechuudha. Maxabashaa gaalirra jechuudha. Zayitii buuse kinoo. Zayitii kana xiqqeessee waan irra buusee jiruuf akka boota maraayyuu gahu isumaan walgeessa jechuudha. Akkamiin walgeessa kinoo akkanatti jechuudha. Boota maraayyuu akka gahutti. Zayitii xiqqeessee fayyadameera jechuudha. Maaliif booda waan dhadhaa hojjechuu barbaaduuf zayitii akkuma maxabashaan na jalaa hin qabanneef jechuudha. Xiqqishuma irra buuse jechuudha. Ergasii zayitii kanarratti erga zayitiin kun naa ho'ee booda maal godhaa? Killee cabsadha jechuudha. Killee cabsadha. Asirratti killee cabsadha. Killee meeqa isin aga barbaadan fayyadamuu dandeessanii. Ana ammoo boota kanatti killee meeqa fayyadama? Akkuma maxanii wanti isin hojjettan saniin isumaan madaaltan jechuudha. An killee 3 fayyadame jechuudha asirratti. Killee 3 fayyadame yoo barbaadan lafatti dhooftanii itti naquu dandeettan yoo barbaadan isuma dha'uu qabdan jechuudha. Zayitii erga ho'isee booda maxabashaarra zayitiin erga ho'ee booda akka maxabashaan ho'een killee marra cabsa jechuudha asirratti. Homa tokkoyyuu wanta biraa wanta itti dabalee hin jiru. Zayitii qofarratti killee cabsadhe jechuudha. Killee kana asumarra dhaha jechuudha. Maxabasha marra dhaha. Maaliif wanti biraa waan jala hin jirreef ganaa meeshaa biraa hiqaa biraa fudhatu irra asumarratti isumaan maxabasha marra rukute jechuudha. Haala kanaan killee xabbafataa jira. Hanga xumuraatitti viidiyoo kana hordofaa. Asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha Oromoo koo. Asitti kinoo killeen keenya kinoo akkana firfir jedhee bilchaatee jira jechuudha. Soqidda irra buusee jira wanti isin beekuu qabdan. Soqidda irra buufadhee jira. Qincarrallee buusee jira. Asirrallee xiqqeessee hanga isaa ana barbaachisu irra buufadha jechuudha. Soqidda asirratti illee jechuudha. Ergasii killee kana keessaa naqee isumaa sanirra maxabashama sanirra maan naqaa dhadhaa naqadha. Maxabashama sanirratti dhadhaa baay'isantu jira. Haga na barbaachisu itti naqadha jechuudha. Sirri keessa itti naqa. Dhadhaa baay'ifadhisan sirri keessa itti naqa jechuudha. Dhadhaa baay'isan maxabashama durarra hojjedhe sanirra jechuudha. Kan durarra hojjedhe sanirratti fidee dhadhaa naqa. Killee qofa keessaa naqee jechuudha. Maaliif keessaa dhiqanii dhiqullee durallee wanta killeetti xabbasee jiraadhee jiruuf boodallee isuma waan itti dabaluuf deebi'ee dhadhaa itti naqee kanarratti barbaree buufadha jechuudha. Namoonni barbaadan mixmixaallee godhuu dandeessanii mixmixaa osoo hin baay'isinii ani barbaree daakamtuu irra buufadha jechuudha. Barbaree kana waliin gahadha. Barbaree kana erga waliin gahadhee booda ammallee fidee qimamii na barbaachisu itti buufadha jechuudha. Qimamii na barbaachisu itti buufadha. Qimamii kana kan maal fayyadame yoo jettan kororimaadha kinooti. Isa kana jechuudha. Kororimaadha, qarafaadha, qurunfudii, qonda barbaree walitti daakamee jechuudha.
isa kana irra buufadha jechuudha asirratti kinooti hunduu garagara kun tokko qima qurunfudii ka isin himi kana tokko ammoo qonda barbaree bicha adda akka daakame jechuudha lachuuyyuu irra buufadha jechuudha kun ammoo qullubbiillee hin qaba injibilallee hin qaba kun ammoo tokko ammoo qonda barbaree qofa jechuudha kan irra buuse kun qonda barbaree qofa adda akka daakame jechuudha humna tokkollee kan hin qabne isa kanallee qimamni kanallee erga irra buuse booda sirriitti waliin gahaa jechuudha maaliif dhadhaan durayyuu baqaadha isuma kana waliin geessuudhaaf malee wanti isa amma immoo istoofii jala dhaamsee jira maaliif dhadhaan na jalaa ol danfara qimamni isa wajjin waan ta'eef istoofii jala dhaamsa istoofii jala dhaamsa istoofiin oquma isaa saniin isuma sanii jechuudha maal godha amma immoo fidee kinooti qincee kana itti naqa jechuudha fidee asuma irratti jechuudha dhadhaa qimammiidhaan walitti qimammiidhaan wal fudhachiise kana maal godha fidee qincee kiyya hangana barbaachisu irra naqadha jechuudha waliin gaa fidee ammallee isa san jechuudha erga miksi godhee booda fidee killee dura addatti abbaase sun hin jiru fidee isii irra buusa isii itti naqa jechuudha killee dura addatti abbaase san erga kana miksi sirri godhee dhadhaan ammoo asirratti yoo isin hin geenne ta'e dhadhaa baqaa yoo lafaa qabaattan laalaallee irra dabaluu dandeessan ani bakkuma takka waan naa gahu bakka takka itti naqee irrattillee laalaa itti dabalachuu dandeessan jechuudha kinooti istoofiin jala dhaamaadha homa takka iyyuu jala hin jiru saniif asirra waliin gahaa jira maxabashaa qofatu ho'aadha malee istoofiin jala dhaamee jira jechuudha yeroo kanatti homayyuu jala hin jiran jechuudha homayyuu boba'aa hin jiru irratti akkana sirri waliin gahuu qabdan jechuudha dhadhaa qimamillee hin qaba qimamii barbaadan fayyadamuu dandeessanii isin dirqamaa miti qimamii haganaa kana fayyadamuun wantuma qabdan itti fayyadamtan jechuudha dhadhaa yoo isin hanqate itti dabalachuu dandeessan ani iyyuu itti dabaladhee jira jechuudha hanga isin barbaachisu akkaataa fayyadama mana keessanii isintu beeka waan ta'eef hanga isin fayyadamu hanga isin fayyadu itti naqxan jechuudha anqulaalii dura xabbasanillee fidee itti naqa walitti sirriitti miksii godha jechuudha sirriitti waliin gahaadha killee adda xabbafame kana ammallee qaaraallee karattaa fi lafa godhadhee jira kophatti fidee qaaraa kanallee maal godhaa itti godha qaaraa addatti qaaraallee itti godhaa haala kanaan kinoo akkana fakkaata akkana akka jira yeroo baasu isinitti mul'isa asiin ammoo yoo shaayii danfisaa jiru biratti jechuudha biratti shaayii danfisaa jira qimamii kinoo kun sukkaara inni kun sukkaara shaayilee sitti bishaan na danfee jira sukkaaratti naqee jira asittillee qimamiidha qimamiin kun qarafaadha heelii fi qurunfudiidha jechuudha waa sadiin kun ka walitti daakamee jiru qimamii kiyya itti godhadhee jira sukkaara qaraayyuu itti godhee jira shaayii qixalii kamiin fayyadama shaayii qixalii ka waraqaa san fayyadama jechuudha kasiinii keessa itti godhan san isa fayyadama kinuuti erga isa jala dhaamsee booda ammoo erga isa jala dhaamsee booda istoofii jala dhaamsee jira isa lammaa fuudhee keessa godhadha maaliif an baay'ee yabbuu waan hin barbaannee fi makara jilleen xiqqoo waan taateef jala dhaamsee jira akkuma jala dhaamsee sanitti jechuudha kinootii nyaanni keenya akkana fakkaata maashaallah nyaata baay'ee bareeduu fi baay'ee mi'aawu jechuudha batalayii keessumaayyuu nyaata kana yeroo hundaa ciree osoo nyaatanii baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko mi'aayaallee tokko mi'aayaallee yeroo baay'ee dhadhaa qofaaf hojjechuu osoo hin taane jijjiiraa jechuudha osoo akkanatti hojjannee baay'ee nama nyaachisallee baay'ee tokko mi'aayaallee jechuudha haala kanaan mana keessanitti fayyadamuu hin dandeessanii asitti kinoo shaayiin kennallee gahee jira maashaallah shaayileen baay'ee mi'ooftudha jechuudha maaliif jennaaniin shaayii yoo marallee itti shaayii qixaliitti baay'istan hin nadhaayaa jechuudha maaliif shaayiin jidduu magaleessa diimtuu tana wayyaa akkana fakkaataa isin yaada biraa yoo qabaattan wantoota kana fakkaatu qabadhee akkasiniin dhufu yoo barbaadan subscribe like share gochuu hin irraanfatina koomentii irratti illee yaada qabdan naa barreessaa haala kanaan kinoo akkanas ni hojjedhee jira subscribe gochuu like gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha oromoo koo qaalii